wanti gartee ummanni TPLF wanta Taaddasaa warradee pirezidaantii godhatee muuduusaa isinii poostii godheetiin ture jechuudha. Isallee sanuma godhii jeeni marhaba jeerraa fudhatee jechuudha. Sigale akka nama humna qabu, akka nama dandeettii qabu, akka nama Tigree ajajuu danda'utti imeeliin filadhaa. Pirezidaantii Tigraay ta'u imeeliin filadhaa jeeti. Barkanuma jarri jeemu sammuu duudeema bar. Adduraadin isinii dubbadhee jira. Kanuma jarri jee sammuu duudeema bar ummataatu filatee. Abbaa ummataa gara laafeessa. Way maarree. Abba barataan keenya tokko asirra beeka jechuu taa'u naa eega. Abbichuu baamala gara laafeessa. Kunoo kana godhee Tigree chaansii kennee pirezidaantii fileef jedha. Pirezidaantii filuu dhiisii wayyaaneedhaaf sigale yaadaa'uu kennuuf hin danda'u. Sigale yaadaa'uu kennuuf hin danda'u. Tigreen hoggisuma ibsa jala baafteetti namicha namaa kijibdaa miti kijiba. Nuti dursi beeyna gaafa kondoomii fi gartee hoteela qabdee dhalaa nuti itti bashannannuchi nu geessitu san si beeyna arras hin beeynuti. Deemiiti namicha nuti siin jenne Geetaachoo wanta Taaddasee warradee siin jenneeti deem Taaddasee warradee approof godhe imeeliin ati haasoftu maali miti jaanii hoggisi ibsa jala baasanii afaan qabatee jechuudha waan jiru wallaale. Sigale maaliif miliyoonni 3 kakkabajamee miliyoonni 50 miliyoonni 60 kabajaa dhabee miliyoona 60 irra daduu raro dooniyaa booyyee kaayee gartee qallichi kun fannootu isin fixe jee karaa kaaniin fannoo ficcisiisa. Karaa kaaniin gartee hattuu fi dallaala kanatti gallakkisee Oromoo buqqisiisa. Sigale karaa osoon beenyaa tokkoon kafalleef maaliif Oromoo kana godha jiif gaafadhu yaa Oromoo. Sigale if gaafadhu waan Tigraay tanarraa osoo mataa qabaattee waan ajaa'ibaa baratta. Hagam takka akka ummanni Tigraay kun maaliif akka jabaatee kabajame. Sigale Taaddasee warradee duraan filatee Gabratsiyoon faan filanii isa filijanii itti kennanii jechuudha. Ibsa isaanii dhayitanii ilaaluu dandeessan. Poostii xiyyaas Maarchi 15 kaniin poostii godhe na jala ani ilaal sakandittiin na bira dhufti dubbiin. Sigale hoggisiin ol isinii darbe Taaddasee warradee filamee jira jechuudha. Sigale Geetaachoo Raddaatis ganaa kanaata ala taphalatee Geetaachoo Raddaa Maqalee deebuun jiru Finfinnumatti faarsee bulaa godhadhuu jeetiin guyyasumaan poostii godhe sanillee screenshot godheetiin poostii isinii godhe anuma jala gabboo alaala. Sigale anuma jala gabboo alaala. Akkanumatti hijiba xurumbaa asirraa nafuufuu jechuudha. Sigale waan qabatama qabaa information hundee qabaatiin akka isin fayyadutti. Sigale akkumaan PP hidhadhee qabsaa'ee sanittiin hidhadhee saba kiyyaa qabsaa'u jeetiin waadaa galee jira jechuudha. Qabsoonni nan itti jiru ta ummataati malee ta garee takkaati miti jechuudha. Sigale an Oromoo jabaatteen na fayyada malee Oromoon diigamterraa bu'aan nan harkadhu hin jirtu jechuudha. Sigale dachiin nan harkadhu hin jirtu paartiin nan irraa faayidaa harkadhu hin jirtu saba kiyyaan ala waa takka hin jiranii jechuudha. Tanaafiin dhuka gaccabsee isinii himaa jechuudha. Sigale saniifuu Taaddasee warradeetti sikkennineeti dubbiin cabaallaqiniiti deem fili janiin kunoo Taaddasuma warradeemu inni duraan maal godhuu ka'e. Sigale inni duraan maal godhuu ka'e filima taphachuu ka'e idduma tanatti jaraan saniin filaatii rabbii jaa'ib sanarratti hin baasinaa gartee warra naannoo Amaaraa faa warra gartee maarree kanaan na jala bu'aa jeeti imeeliin filadha akka nama uummata Tigraay yaade. Akka nama uummata Tigraay dhimmame akka nama uummata Tigraay gartee dhimmi Tigraay isa dhimmisiisee ifakkeessuudhaaf imeeliin filadha maarreen filadha duraan imeeliidhaan Taaddasee warradeetti filanjee akkas godhuu ka'e jechuudha. Ummanni gaa Tigree wayii kabajaa isaa qabdiiree dur gartee ergachuu turte akka namattuu isa lakkooytu. So gisuma ibsa jala baasanii anjamaa ta'e dhaabi deem fili kan nuti siin jenne jaaniin. Kunoo Taaddasee warradee qabatee jechuudha. Taaddasee warradee ganaa qaaliisaa godha. Ganaa geemni Geetaachoo Raddaatitti isaa booda. Hogganoota Tigraay idda filu. Kaan fi qabee kaan dha'u.
sigal information achi keessa guuru maal maalin ganaa isaa boota maaliif jiina gaafatu waraana sadii generaalota Geetaachoo Raddaa arihe namni hojii harka qabee generaalota san arihuu dide Taaddasee Warradeetii jechuudha. Sigale Taaddasee Warradeetii jechuudha. Osoo Geetaachoo Maqalee jiruuti Taaddasee Warradee janii Gabratsiyoon faan bakka buufatanii jechuudha. Sigale saniifuu lal jabaan Oromoon oggii mammaayitu jabaan gabbara haadhaaf falmaa jedhan. Laafaan gabbara obboleettiitu dhabaa jedhan. Jabaan akkami gabbara haadhaaf falma yoo naan jette haadhuma isaa guddoo tana dullatti ilka irraa dhumte tana haadha tiyyatan ni kaa godhuun hin ta'u jee mana kana girgiriisa boo gurbaan kun aboo haatetii heerumsiisuu yaanaa usnuuf haadha tiyya akkaminni kaa gootan jee ulee hunda fudhatee fi aboo gurbaan kun haanurraa usume dibicha wayii tokkotti kenna jedhanii takka maallaqaan wayii tokko xiisha kaanii jechuudha. Sigale jabaan gabbara haadhaaf falmaa jette Oromoo yoo jabaatte kana kabajaa qabda boontee sigale. Laafaanoo akka Oromoo kanatti haqa fiituu dhabee lubbuun jiraachuudhaaf hayyama nama gaafataa jechuudha. Yoo laaffatti ifumarra laali tuffii namichi kun si tuffatu laali yaa sabaqii tuffii namichi kun hayyoota kee tuffatu xiqqeessuu inni hayyoota kee xiqqeessuu irra laali sigale. Kanarra siigaluu qabaa jechuudha. So saniifuu jarri laal jajjabaatanii jaaramaniiti wanni isaan akka boonanii gartee sigale wanni isaan akka boonanii waan fedhan dubbatanii waan fedhan filatanii Geetaachoo ni kaafnaa mini kaafnaa jee bar Gabratsiyoon bar Shimallis Abdiisaa kana qaallicha dooniyaa kana abbootiin gadaatti dhayxee sheekotiin itti dhayxee beeytonni itti dhaqanii Oromiyaa balleeyse nama lafarraa ficcisiise gaangistara jaarratee gaangistarri nama saamaa jira warra nama butu jaarrateeti gartee warri nama butuun ummata fixaa jira beekumsa qabu dandeettiin qabu waa takka sigale naayiloojii yellam janiini dhaqanii itti himanii ech deemaasi waan inni nichi haadhe isin maaltu isin naqe jee sip janii deebi'anii abbichuu janii harka dha'uuf chaansiin qabanii jechuudha. Chaansiin qabanii jechuudha. Oromoo wanni chaansii dhabdeef waan hin ijaaraminiif. Dabarsi yoomtana qofa ech dhageeffadhu. Siifiin hima takka takkattiin si himaa dhageeffadhu. Abaa'oo bakka lamatti dacabseeti laayisensa anaa mitiitii boordii filannoo kabaju qabnaa. Waan boordiin filannoo jette dhageeffachuu qabna nuti keeysan jirruu jaani bar oggii Daawit Ibsaa kopha dhaqa Araarsoo kophatti dhaqa yaa Abiyyi gaa bargaa hayyamanu dhorkatanii maarree jenna ay tana boordii filannooti nuti mirga boordii filannoo keeysan gallu jaan maaliif humaan fidan ni beeka way Tigraay boordiin filannoo akka siyaasaa keessa baatii sadii fin seenne jette murteessite moo murteessite? Murteessite moo murteessite? Hoogganoota Tigraay bar ugguraatu irra jira karaa boordii filannootiin. Mee heerri boordii filannoo Oromoo irra kabajame hoggii Tigraay dhuftu kabajamuu dhabu kun maali? Jabina Tigraay irraa jechuudha. Sigale. Waalaikum salaam. Muraad Harar mee boordii tanumarrattiif madaaliyaa sabako amata meeqa abaa'oon gartee laayisena kanaa deemaa jiraa jechuudha. Hoggii isa bira dhaqaniitti manni beekan akka inni waan kana godhaa jiru ni beekan hoggii dhaqaniitti ay kun mirga boordii filannoo keessa seennu. Hoggii Tigraay dhufte maaliif uggurri boordii filannoo kaaye wanni boordiin filannoo gartee waan siyaasaa keessa seenamuun hin jiru jedhamee murteessee jiru sigale maaliif itti seename 4 kiilootti inni yaamee wajjinichi sare
Boordiin filannoo sun Oromoo qofa irratti dalayti. Tigraay irratti hin dalaytu. Amaara irratti hin dalaytu. Sigal. Maaliif akkana waan jabaataniif. Waan qaban qabataniif. Dhugaan siiman. Waan qabdu qabadhu. Yoollee harkaa qabdu kunuunfadhu. Sigal. Mee fakkeenya lammaffaatiin siiqan. Laallibalaan Maarree Yohaannis Maarree je'eeti dheengadda paarkii dhaqee eebbisiisa miliyoona meeqaan jaaramte. Ummatuma chitti irra jirurra jaaramtee jechuudha. Ummata Amaaraa naannoo Amaaraa san paarkiin inni dhaqee eebbisiise sun masaraan Yohaannis tan inni haareeyomse sun paarkii guddoo of keessaa qabdi. Laallibalaan haareeyomte sun hundinuu sigale paarkii gurguddoo of keessaa qabdi jechuudha. Nam tokko hin buqqaane. Maatiin takka hin buqqaane. Baale fudhadhu. Oromiyaa gaddeebi. Riira Baale ummanni Baale. Paarkii dhufanii ilaalaniiti ummata paarkitti ummalle. Paarkiin biyya biroo jirti. Ummanni bakka biroo jira. Gaara jala jira jawwarri beekoo geema. Paarkii fi ummanni walitti ummalu. Sigale. Tooruma kanaawu isin ka'uu qabdanii. Tooruma kanaawu tooruma paarkii jedhamtu kanaawu isin ka'uu qabdanii Oromoo. Ummanni immoo kophaa taa'ee bu'a. Maaliif sheekotiin isaanii faarsee bulaadha? Hayyuun faarsee bulaa ta'e? Cufa isaanii maallaqaan bite? Sigale. Tokko. An sheekotii manzaraatiin isiniin arra isiniin jechuun eegal. Waa takka waan asii irra yaa'ee qaala juu tana hundisii sigale. Qalbii dhabdee jirti. Anaasiin jaa. Namichi maallaqaan qalbii hatee jira. Nagaya qaala jetti malee sheekotiin asirra yaatu namni isaanirra cubbuu dalagu jiru. Guutuu namicha maallaqa walloo nyaate sanirra eegali. Isinii galu jira wanni nan dur isinii iyyaa ture. Warri asirra yaa'ee sheekotiin qaala yeeni maarree jettu tun quuftee asirra akkana godhatti. Sigale. Qooda fi namicharraa saffaratteeti. Qunnaasii saffarattee asirraa akkana godhatti. Mee har'a sheekotiin Baaleef ummata muslimaatiimi. Mee isaanii sagalee ta'u jiru. Argi. Ummata Harargee kan abdiilleen buqqaase. Ka Finfinnee jala jiru. Mee sheekotii Harargee takka isaanii sagalee ta'u jirtu. Tan manarra cufanii cafaqanii haanidhaanidhanii Shimallis akka fedhetti itti taphatu jiru kan. Mee isaanii sagalee ta'uuf jiru fiti. Sigale. Horroo Guduruu Wallagga keessa namni dhumu jiru ummata muslimaati irra guddaan. Mee isaanii guyya tokko ummata kana hin fitinaa jee sagalee ta'eef fiti. Qaalaan tun gartee qalbii dhabdee jirti. Qalbii isii gurgurtee jirti. Ana irra duraan sii hime. Boolaali ummata qeensii ummata kiristaanaa kana ba'a. Ibsa isaan baasan laali. Maallaqa keenyaan durooyinii ummata amantoota keenya warra abbaan hunjuun fixxu jedhanii dura dhaabbatanii. Sigale. Mee qeensii takka tana namicha kana bira dhaabbattu gartanii. Ummata keenya fixaa. Cherchii keessatti cherchirra durooyiniin qawwee darbaa. Sigale. Abadan si wajjin dhaabbannu jedhanii bar ummata isaaniitii wajjin dhaabbachuu jiran. Laala abbootii amantii jechuun kana. Sigale. Tun kijibduun gartee manzaraaf irra nayite. Manzaraaf irra guurte. Sanuu bar rabbi sodaa ittaqillaa maarree jettii bar. Aboo rabbi sodaan safaataa miti bar. Rabbi sodaan onne malee afaanii miti bar. Kijibdoota waan isin dalaydan bar ani sheekotii miliyoona 12 Dubaayitti mana kaashiin bitatteen beekaa baran. Abalu jee kan isin amma goota keenya jettanii asii sheer gootan kun. Goota maalii migantoota. Sigale. Ummata Baalee ka buqqa'u jiru san. Ummata Madda Walaabuu ka buqqa'e san. Boorana ummata gartee
buqqisanii xayyaara isinii fiduu yaana jedhanii gartee buqqisanii mana murtitti himannaan akkamiin mana murtiin nu himattan jedhanii haadireen hidhaaniitee cafaqu jirtu san.